Bilbila keessan irraa siitingii lama ka faayidaa guddaa qabu namni bilbila qabu hundi itti fayyadamu qabu takkan isin barsiisachuudha. Siitingii kana gaa yoo oongotanii itti fayyadamtan abbaan fedhe bilbila keessan xalafuu hin danda'u. Namni fedhe sagalee keessan waraabuu hin danda'u. Akkasuma namni takkallee appiin adda addaa ka bilbila keessaa qabdullee sagalee keessan qaddoo yookaan immoo waraabuu hin danda'u jechuudha. Siitingii kana yoo itti banattan. Kanaafuu siitingii bilbilaa lamman hamman isin agarsiisu kana yoo itti fayyadamtan siitingii kana oon gochuudhaan gaa bilbila keessan irratti gubbaarratti isinii ba'a. Sagalee akkasuma wantoota isin fayyadamaa jirtan hunda isinirraa eegaa isin malee namni takka bilbila keessan bakka jiru lookeeshinii keessan arguu hin danda'u. Siitingiin kun faayidaa guddaa qaba. Appiin fedhe sagalee keessan dabarsuu hin danda'u. Namni fedhe bilbila keessan yoo xalafee jiraate waa isin dubbataa jirtanuu fi waa isin bilbila keessaa qabdan takka isin arguu hin danda'u jechuudha. Yoo siitingii kana itti banattan. Siitingii lama isin barsaa inni lammaffaan immoo inni tokkoffaan kana inni lammaffaan background irratti osoo isin hin beekin raani gochuudhaan bilbila keessan keessaa appilikeeshinii background irratti osoo isin hin beekin bilbila keessan saffisa dhowwaa jiru bakkatti hidhattanii ofirraa dhaamsuu dandeessan akka inni saffisa bilbila keessanii hin qannamne jechuudha. Siitingii isa lammaffaadha. Background irraa osoo isin hin beekin gaa appiin tokko bilbila irraa duddubbadhaan background bilbila keessan fayyadamuudhaan gaa duddubba bilbila keessan akka saffisa ittiin fayyadamne isin dhorkaa jechuudha. Kana isin barsiisa. Namoonni chaanaalii an kon beenne subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa akkasuma namoonni chaanaalii YouTube kootti hin beenne YouTube gubbaa seenuu an Hussein Official jedhaa barreeffadha. Hussein Official jettanii yoo barreeffattan isinii baa chaanaalii YouTube gubbaarratti Hussein Official jettanii yoo barreeffattan isinii baa irra tuquudhaan gaa namoonni haaraa taatan subscribe ka jettu subscribe tuquu hin dagatinaa. Subscribe godhaatii viidiyoo barnootaa wal qabate hedduu ajjala maxxansee jira. Jala garaatii viidiyoo irraa baradhaa isiniin jira. Jala chaanaalii koo jala viidiyoo barnootaa wal qabate hedduu jira. Viidiyoo dhaggeeffattan gaa laayikii tuquu akka hin daganne laayikii tuquu akkasuma namoonni baay'ee laayikii hin tuqxanuu laayikii faayidaa guddaa namaa kenna akka guddaa kennaa fi gaafii barnootaa wal qabate yoo qabaattan komantii jetti barreessaa isiniin jira. Gara viidiyoo deemee isin agarsiisa hundi keessan lafaana tura. Bilbila keessa irraa gaa siitingii inni tokkoffaa isin akkasuma dhaxxanii oon gochuu qabdan siitingii bilbilaa keessa irra eega seentanii onni haxooftu siitingii bilbilaa keessan keessaa jechuudha. Ola xaa'uudhaan gaa macarashaarra bakka about point jedhu ganjalaa developer jedhu ni jira. Yoo about point kana ganjalaa development bakki jiru kun hin jirre about point bakka jiru kaa tuquudhaan maal gootu software information bakka jiru kaa eega seentanii building number ka jettu kana si'a torba rukuttu jechuudha. Yoo achirratti development ka jedhu isiniif hin jirre jechuudha. Si'a torba yeroo isin rukuttan paatarnii bilbilaa isin gaafata. Yeroo isin paatarnii itti hidhattanii paatarnii itti gootanii duubatti deebitanuu development option bakka jedhu kun isinii baha jechuudha. Yeroo inni isinii bahee irra ni seentu jechuudha. Namoonni isiniif hin baane irra eega seentanii asirratti siitingii kana bakka kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Achirra eega tuqxanii siitingii amma isin agarsiisu kun isa kanadha. Siitingii kana yoo oon gootan asirratti gubbaa kaarratti isinii baha jechuudha. Asirratti dhufee baha jechuudha yoo oon gootan. Garuu siitingii kana ammallee oon gootanii asirratti baafattan malee itti hin bananne jechuudha. Siitingii kana amma yoon irra tuqee sagalee waraabaa jiru kana ni bada jechuudha. Sagaleen amma isin waraabaa jiru kun ni bada. Sagalee hin qadda'u akkasuma sagalee dhaamsaa jechuudha. Maaliif sagaleedhaa fi waan akkasuma sagalee ta'e waan kaameraa yookaan waan hundaayyuu ni dhaamsaa jechuudha. Isin garuu viidiyoo ilaaluu akkasuma waan feetan daawwachuu dandeessu. Yeroo kana oon gootanii kaatan gubbaarra dhuftanii kana mallattoo kana irra ni keessu. Amma irraan kaasaa eegarri keessanii kaatanii gaa akka ammaatti ni ilaalchisa akkasa kanaatti garuu irraa kaaftu sana booda ni hojjetu jechuudha. Yeroo irra keessanii namni takka sagalee keessan waraabuu viidiyoodhaan akkasuma kaameraadhaan ta'ee bakka isin jirtan baruu hin danda'u jechuudha. Yoo mallattoo ammaarra keessan akkasuma gootan jechuudha. Kana oon gootanii kaataniiti ka'e isin gubbaarraa gara xooftanii mallattoo isaa irra keessan eega oon gootanii kaatanii gara xooftanii irratti ni bantu jechuudha. Kana oon gootanii kaatanii. Kana booda isin viidiyoo ilaaluu dandeessu garuu namni takka bakka isin jirtanuu lookeeshinii keessan baruu bakka isin jirtan baruu sagalee keessan hunda waraabuu hin danda'u jechuudha. Yoo barbaaddee dhuftanii oofii gootu akkanaan ofirraa gubbaarratti hin ba'u jechuudha siitingiin kun. Akkasuma yeroo isin dhuftanii asirratti ammallee oon gootan kaameraa hundinuu hin dalagu jechuudha. Siitingii kana yoo oon gootan fakkeenyaaf oon yoon godhee takka asirratti ni baha inni lammataa yoon irra kaawwadhee kaameraadhaa fi wantoonni adda addaa asirratti yoon ammoo irraa kaasu kaameraan mallattoon kun gubbaarra ni jirti jechuudha. Mallattoon kun sagalee waraabaa jirti jechuudha ammaan koo. Asirratti gaa kanaafuu sagaleedhaan wal qabatee akkasuma maayikiidhaan wal qabatee wantoota hundaayyuu ni dhaamsaa jechuudha kun kaameraan wal qabatee yoo isin irra tuqxan sagalee kan keessan akkasuma sagalee alaa ta'e hundaayyuu ni cufaa jechuudha. Siitingii faayidaa guddaa qabudha. Asirratti jechuudha siitingiin kun. Kabiraallee inni keessa jiru kun hundinuu faayidaa guddaa qaba. Isa kanallee guyyaa biraa isin agarsiisa. Kana haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo hin barbaannes ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Akka amma isin agarsiisetti.
Kanaaf as keessaa osoo hin bahin inni lammataa inni sin barsiisu as keessaa osoo hin bahin gaa bilbila keessan gaa siitingii kana running service bakka jedhu kan seentu jechuudha. Asirratti seentan osoo isin beekin dudduubaan bilbila keessan keessa appilikeeshinii jiru run godhee akka bilbila keessan saffisaa hin dalagne isin jala dhorkaa jechuudha. Appiin tokko keessa jiru akka inni bilbila keessan run hin goone dudduubaanii maal gootu yoo hin barbaanne akka inni run hin goone yoo feetan irra gaxxuquraan maal gootu akka run godhu yoo barbaadde rakkoo qabu yoo hin feene maal gootu irra gaxxuquraan haala kanaan stop ni gootu jechuudha. Akka inni dubbaan bilbila keessan run godhee akkasuma saffisa dhorkuu danda'a bilbila kan keessan jechuudha. Irra tuquraan stop ni gootu jechuudha. Appii barbaadde irra gaxxuquraan hunda isaayyuu appilikeeshinii hunda tokko irra tuquraan gaa stop bakka jedha kana yoo tuqxan ni dhaabbata bilbila keessan run hin godhu akka inni saffisaan dalagu bilbila kan keessan saffisaan si dalaguu danda'a. Akkasuma yoommoo irra tuqxanii stop gochuu baattan appii tokko ammaan waa xiqqoodha kan keessan appilikeeshiniin baay'een as keessatti argamuu danda'a jechuudha. Appiin baay'een gaa as keessa yoo jiraate irra tuquraan stop ni gootu tokko appiidha irra tuquraan gaa stop bakka jedha kaa tuquraan stop ni gootu jechuudha. Stop nu'an kanaafuu siitingii ammaa lachiin isin hirkaa baduu hin qabu tokko asirraa tokko immoo asirraa jechuudha. Karaa isin irra seentanii siitingii kana itti fayyadamuu danda'a. Siitingii bilbilaa kana gaa namoonni hin beekne hedduun jiraachuu danda'a. Viidiyoo kana gaa namoota godinyaa keessanii share godhaa isiniin jira. Waa'ee bilbilaa wal qabate barnoota hedduu yuutuubiyaan koo jira ni argattu jira galaa irraa baradhaa. Akkasuma gaafii yoo qabaattan komentiyatti waan bilbilaa wal qabate barnoota sooshaal miidiyaa tiiktookii feesbuukiidhaan waan isin hin galle yoo jiraate komentiyatti gaafachuu dandeessu isiniin jira. Viidiyoo har'aa kanumas asumatti dhaabata barnoota kutaa hanga walitti deemnutti nagaan tura.